Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka nuurun amantii biroos akkamiin nagaa jirtu nageenyi badhaadhaan isiniin jedha. Alhamdulillah ana bira nagaya. Kanammoo akka jaartiitiin barattee dhuftee kanaan hin jenne akka mataan kiyya mudhannee uffadhee yeroo baay'ee shaashii narra dhaabatu narraa fiiga. Saniifin kanatti godhadhe dhiifaman isiniin jedha. Waa jechuun keessan hin hafu akka waa jettan waan beekuufani. Kanaaf kanatti godhadhee dhufee isiniin jedha. Har'a maal qabattee nuu dhuftee yoo naan jettan wallaahi wanni qabadhee isinii dhufe. Waa'ee roozaa irraa xiqqoo waa dubbachuu dhufe. Wallaahi jechuun hin jiraami wanni nama dhagamu bakka san buutee yoo ilaalte wanni si dhagama. Sirra gahee bichaa osoo hin taane wanni namarra gahee yoo sitti dhagama. Ana odoo ta'ee hoo waan jettu yoo sammuu kee keessatti yaadde wanti si keessatti dhagamu wanti si dhukkubu hin jiraa jechuudha. Wallaahi komentii baay'eedha dubbifamee dhumu. Kuni seenaa kee nutti himaa jirtaa? Seenaa keeti kuni simaa warra jedhu bichaadha komentii isii jalatti seenaa isiin kana maatii jettee haasaa jirtu irratti jechuudha. Allahu aalamii isa rabbitu beeka. Kan namaatis yoo ta'e bakka san buutee yoo ilaalte sitti dhagamaa sitti ulfaata jechuudha. Dhugaa rabbii. Maaliif akkuma jedhame dubartiin akkuma harmi isii rarra'u qalbiin isiis rarraati akkuma jedhame. Dhugaa dubbachuuf yeroo baay'ee haasaa isii irratti roozaa haasaa isiin haasoftu irratti erga heerumtee gammachuus fuula isii irratti haga hunda hin argine yeroo baay'ee viidiyoon isii waraabdu waan biraa ta'uu sababiitti wal fakkeessitee baay'ee bootti jechuudha. Viidiyoo baay'ee boo'ichaa bichaadha viidiyoon isii. Osoon heerumun hin duraadha viidiyoo gammachuu yeroo baay'ee kan gallakkistu garuu erga heerumtee booda xiqqoo waan isii jedheewitu jira waan qiri isii jedheewitu jira. Hin beekamu maaliif isiin amma seenaa nama fakkeessitee haasaa jirti. Garuu seenaan isiin fakkeessitee haasaa jirtu kun nama xiinxallee ilaaluuf seenaa isii fakkaata. Seenaa keetis yoo ta'e roozaayyee wanni si gorsuu jiraate. Rabbiin si biraa haa jiraatu waan hundaafuu rabbiin obsa siif haa kennu. Seenaa keetis yoo ta'e wanna sirrattis ta'e yoo ta'e wallaahi rabbiin sabrii siif haa kennu. Maaliif hireedha. Hireen waan nama guutu hin beekamu. Hireen bakka nama dhaabdu hin beekamu. Hireen maalirra akka nama dhaabdu hin beekamu. Hundumti kennaayyuu dubartiidha. Dubartiin ni sobamtii. Ni gowwoomtii. Akkasis ta'uun akkanaas yoo sirra ga'ee jiraate yeroo baay'ee. Ati garuu barumsa haa ta'u jetteeti miidiyaa irra ka fidde. Garuu waa'ee jireenya keetii kana waan akkanaa kan odoo miidiyaa irra fiduu baattee baay'ee bareeda. Maaliif namni hundi kasii rifatu miti. Nama hedduutu ka cabnana kee fedhutu jira. Nama hedduutu ka kufaatii kee hawwutu jira. Nama hedduutu si kuffisuuf ka yaalu meeqatu jira. Hundi walqixa sin jaalatu. Hundi walqixa siif hin yaadu. Garuu osoo dhima dho'ifattee icciitii keetis yoo ta'e amma asirratti koomentiiwwan kee hundi isaa akka jirutti kuni seenaa keetii. Kuni abbaan warraa keetu akkana haasaa. Abbaan warraa keetu akka kiristaanaa haasaa waan jedhan waan yeroo taasuuf xiyyeeffate koomentaroonni kee hordoftoonni kee jechuudha. Isa san sii barreessaa jiranii jechuudha. Garuu seenaa keetis yoo ta'e yeroo baay'ee gadda ofiis baay'isanii asirra ol fiduun hin barbaachisu. Akkasuma gammachuufis baay'isanii miidiyaa kana ol fiduun hin barbaachisu. Gammachuu keellee asirra yoo fidde siif hin ta'u. Ijjummaan namaatu siif hin ta'u. Ijjummaan namaatu jireenya kee diiguu danda'a. Namni hundi maashaallah sirraa hin jedhu. Gaafa ati gammaddi gaafa ati milkoofti jechuudha. Gammachuu keessanis
asirra baay'isanii ol baasuun hin barbaachisu. Akkasuma gadda keetis asirra ol baasuun hin barbaachisu. Atamma gadda kee namoota si jaalataniif, namoota siif rifataniif jettee asirra ol fiddee isaan haasi cinaa dhaabataniif asirra ol baastee isaanirra waa barbaadda, isaanirra gorsii barbaadda, jajjabinoo akka isaan siif qoodan barbaadda yaada isaanii jechuudha. Garuu immoo isaan akkasumattuu yaada ofii sii qoodaa abshirsiin jedhaa yoo si cinaa dhaabatan akkasuma zoor jedhee ilil kasi jedhuun dhabamu jechuudha. Ilil baga akkas taate baga wanna akkanaatu isii qunnamee kasiin jedhu hin dhabamu. Kasi dadhabu hin dhabamu. Ka kufaatii keetiitti gammadu hin dhabamu. Eenyuyyuu yoo ta'e jechuudha. Kanaaf obboleettii tiyya garuu ati akka gorsaatitti ol fiddee namni waa irraa haa baratu jettee garuu yooma keellee ta'e misxara keellee yoo ta'e olii hin fidinii olii hin baasinii sin jedha akka obboleettii tiyyaatitti yoo si gorseetiin hin jedha akka obboleettii akiraatitti jechuudha. Maaliif akka barumsaatitti ol fiduun kee bareeda. Namni hedduu waa irraa barachuu danda'a. Namni hedduunis irraa of eeguu danda'a. Waan akkanaa irraa waan hin taane irraa namaayyuu walitti jireenya ijaarachuu dursaatii sirriitti wal qoradhaa, seeraan wal qoradhaa jettee barsiisuu keetiif baay'ee bareedaadha. Garuu immoo gammachuu keellee yeroo baay'ee asirra ol fiddaa. Yeroo baay'ee hordoftoota kiyyaa waan isin dhoksuu qabutti ol fiddaa. Dhugaadhaan immoo hordoftoota keetiif ol fiduun kee bareeduma. Garuu hagas hundallee shari'aan teennaan hin dhorgitii waan gammaddan wayii olii hin fidina. Waan jedhu maaliif nama yookaan gammachuu hin qabne wayiitu si ilaalaa jira yookaan qalbiin nama sanii sitti rifachuu dandeetti hin beekamu sii galee. Kanaaf maaliif akkuma nama ilmoo hin qabne biratti ilmoo teessan hin faarsina akkuma jedhan akkasumallee nama haadha hin qabne biratti haadha teessan haati tiyyata akkanaati jettanii jaalala haadha teessanii hin faarsina warri haadha qabdan. Maaliif qalbii nama saniitu isin cabaa. Cabnanni qalbii nama sanii immoo warra isin buusa jedhame. Kanaaf yeroo baay'ee gammachuu keessanis akkuma argitan miidiyaa kanarratti oliin darbina. Isin jechuu barbaada obboleeyyaa kiyya. Asumaan immoo warroonni koomentiis yookaan dhugaanuu mudannoo hiriyyaa isii ta'uu danda'a. Mudannoo hiriyyaa isii yoo ta'u ta'e rabbiin obsa isiif haa kennu jenna. Ka roozaayis yoo ta'e akkasuma roozaa teennallee ati jabduudha. Ati dubartii jabduudha. Kana hundaayyuu fatanaa hedduu keessa darbee qormaata hedduun qormaatamee waan namni qormaatamee beeka. Jettee yeroo baay'ee boottee jirta. Yeroo tokkollee viidiyoo hojjettee namatu jireenya kiyya keessa seenee du'aa naa godhaa jettee boottee jirta. Yeroo sanillee yeroo baay'ee hordoftoonni isii akkam abbaa manaa keetiin gargar baate moo maal taate jedhanii shakkii hedduudha ergatee nuti koomentiiwwan kee yeroo baay'ee hordofaanis shakkii hedduutu uumamee jira hordoftoota kee keessattuu. Ammallee sima jechaa jiranii. Kanaaf isa kanallee oduu addaan baastee fi si wayyaa garuu icciitii kee asirratti olii hin baasine siin jedha obboleettii tiyya. Kanaan isin himuu barbaade yeroo baay'ee wallaahi kan nama eegu rabbuma waan hundaayyuu abbaan of eege of hin baasu. Ati garuu haga dandeettee of eeguuf yoo yaalte waan wayirraa of qusachuuf sababa ofiif hin taata. Isin jedha obboleeyyiin kiyya. Isinillee mee koomentii keessan barreessaa yaada keessan. Gammachuu ofiis gadda ofiis asirra ol baasuun gaariidha. Ani garuu gaarii natti fakkaatu yoo haga ta'e ol baasuunis akkuma jirutti ta'ee garuu hunda ol baasuun waa'ee jireenya ofii ol baasuun hin barbaachisu. Keessayyuu waa'ee jireenya bultii ol baasuun hin barbaachisu. Nama si gammadu jira. Akkuma namni siif na'u jiru san namni si gammadus qixxeessanii jiraachuu danda'a waan ta'eef. Kanaaf of qusadha akkuma argitan. Ol baasuurraan isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Galatoomaan isiniin jedha waan na dhageeffattanii fi kanumaan yaaduma kanaan isinii qooduuf dhufee mee isinis maal yaadni keessa yaada keessan barreessa waan isinitti fakkaate isiniin jedha. Akkasii obboleeyyan kiyya hunduma